Isarra dhaabbatteeti ati mana keessatti viidiyoo marsee raayim baasaa lubbuu maxarraan kutola dhiisiin jee naga lakkisi. Maalin dhiis? Maafin dhiisa? Narraa baasii siin jee mana? Taasisi marachuudha. Narraa gabbaasee. Sirraayim deemas. Yalla narraa gabbaas. Narraa baasee. Narraa gabbaas. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftootaa fi daawwattoota keenya arrallee deebi'eetiin jira. Kunoo mana sa'aadaatiin jira. Mana gizeen dhufu namni takka hin jiru. Ulaa dhadheetiin ijoolleen narraa bante. Ijoollee bichaa jira. Ijoolleen haboo etteetiin narraa bananii gizeen dhufu namni takka hin jiru. Sa'aadaan isin jirtu. Ijoolleen akkuma yaaddooti gaa ijoolleen hedduu takka miskiina. Haboo ijaanitu mana irraa bananii akkasitti ol seenee yaaddolleen mana hin jiru. Sa'aadaalleen hin jirtu. Ijoollee yeroo meeqan irratti dawwalee bilbilan kaasu. Yaaddos waan hin godhen beeku bilbila kaasu didee yeroo meeqa irratti dawwalee bilbilan kaasu. Sa'aadaa irratti hun dawwallee ni dhufti. Fagoon jirtuun sa'a ijoollee mana dhiistee kophaa deemte. Hordoftoota kiyyaa anjara kana jidduu khayrii barbaaduuf hin deemu malee walitti araarsuudhaaf khayrii dalagachuudhaaf deemu jira. Namni tokko immoo na arrabsanii kana arrabsanis dhimma keessanii ani immoo yaani isaan walitti araarsuudhaaf khayrii jidduu dalagachuuf isaan kana jidduutti cinqamu jira. Baay'een keessan naaf hubadha. Yoo yaaddoon dura dhufes sa'aadaan dura dhuftus walumaan laalla. Mee waan isaan naan jaanis nin laala jeetiin kaameraa banadhee ani isaaniif jecha cinqamee waan kana hunda dalagu jira. Yoon badii qabaadhes isinillee natti muraa isaanillee akkasumatti yoo wanni kun badii ta'e mee waan isaan jaan walumaan laalla. Hai. Arraas deebitee? Eegaa dhufe koo eessaa dhufe? Ajaa'iba osa maaf deebisee arraan tanoo? Kottu mee yaaddoon bilbila maaliif hin kaasu? Yaaddoon bilbila maan kaasu? Inumaa bobboottee mana kiyya keessa taa'u jirta. Eenyu ulaa asirraa bane? Ulaa ijoolleen irraa bane inni maaliif bilbila jalaan kaasu? Usoon hin jiraan maaluma mana kiyya naqqisi naqeewu. Maaliif seenta mana kiyya? Ijoollee baneen jeebar ijoolleen haa Ijoolleen feetoo uummata hin jirtu siin jennaan gaddeebuun qabdu. Maaliif hin gaddeebe isin eegaa isin eegaa? Siin eegaa. Teellaanuu hin jiru abbaa ummaan ta'e hin jirtu hoggaa ijoolleen siin nyaate gaddeebuu qabdu ol seenuu qabdu. Ol seeneetiin isin eegaa isa sirratti dawwalee bilbilan kaasu. Amma ati maal irraa barbaadde garuutu? Itti dawwali meete mees jalaa kaasi. Maal irraa beektu? Inni mana jira jeetiin dhufe kaa inni isin jiru ati isin jirtu. Inni mana yereettee dhuftee dhaabbu baanaa turre bilbilaa. Irra bilbilee haa dhufu. Irra bilbilee haa dhufu eettaasa sanuu afaan guutuudha. Haa dhufu amma mana jalaa kaasuun de bilbila. Narraa gadhaabe ma dubbite. Hayee amee. Ajaa'ibuma amee osaamee isin. Hello? Allô? Ah, Eessa jirta? bakka hojii irratti hin deebiidha. Bakka hojii maaliif deebitaa miidhaa fi kottuuti ammas gaadhimaan ta'e dhuftee kottu narraa baasi. Kottu narraa baasiin jee. Maaliif taate? Maaliin baasaa? Intala ammas mana irratti ol ergiteeti bikka dalagaatiin jireedhaan jettaa kijiba kee. Waan hin taane haasa'in kan dhagahaman taate. Maafi waan hin taane haasoo kunoo mana naa taa'u jirti kunoo kaa. Kunoo qof jettee mana keessa naa taa'u jirti. Kottu narraa gabbaa sireemmaan tanaan mana hin jiru ijoollee ulaan narraa baneettee cal jettee mana keessa naa taa'u jirti. Deemaa ta'e. Hanga yaadeen dhufuun bahuu jette akkamittiin firaa baasa halee baasa dheengadde baasa arraas deebite fuula siraa harkatte malee maaltu isii fide. Kottu jiin isaan haa dhufu. Usumee ammaati narraa gadhaabe himma dubbite. Yaa meeyyee. Inni dhageessaa sagaleessi. Jala dafite kottu narraa baasa. Waan barbaadu kottu gaafadhooti. Ati deemaa nimi? Inni haa dhufu. Daafi daqiiqaa shan achi sitti hin gahin. Hayyee sii dhufu jira dhaabbu hayyee. Haa dhufu kottu taatillee. Hin taa'u. Haa dhufu. Ni dhufa hangasuu kottaa. Akkana si godha. Manuma kiyya kottu taa'in aan jettaa kan irraa gabbaa'ime. Hayyee haa dhufu amma ni dhufa jeebar koo gattaa kan. Maanta ni yaaddootti bilbileetiin jira dhageessami. Dhagee. Jala kan irraa gabbaa'e. Walquban qabnu isii hun beeku jeeme kan irraa gabbaa'e. Walquban qabnu no jalaa kaasuu Araaree sadumata jira yaafi yaaduu walitti araaramne kan irraa gabbaa'e. Walitti araaramtanii mi? Hayyee taa'aa dhufu. Ajaa'ibu. Hin taa'u kan irraa gabbaa'e. Barni dhufa siin jeemire. Alatti agiree kan hin Alatti maaliif ni eegami taa'e? Taa'in dhufa. Ajaa'ibaati usaabee. Maaf hin taa'u kan irraa gabbaa'e ka? Haa dhufu taa'in jeebar isatti naa jimeen amma. Isatti haajamnaa itti bilbiliiti. Bikka inni jirutti bira dhaggeeffatu. An bilbila na jalaa kaasuu dide waan isa godheen gaafachuu deemaa waan. Maalli isa godhee bilbila kaasuu dide inni? Bikka inni jirutti itti dhaggeeffatu waan maali bilbila kaasuu diddaa jiru. Bakka inni jiru hin beeku kaa. Maalitti hin beeku? Yaaddoon guyyaa afur guutuu mana kanatti hin galle sibira jiraa guyyaa afreen kana guutuu sibira maqaan. Anna bira hin jiru na bira maal godhaa mitiin dogoggorin obboleettiiti. Eessatti badiree?
maalittiin beekaa akkuma kee bilbilaan Akan mo wal qabne de kan guyyaa be kan galgala dhufan mo amala sini gala kana ragabbay. inni guyyaa as dhufu jira maalittiin beeka bilbilaan Yala be Maali. Hossein adda bilbila maaf ni jalaan kaas otaa kottu Maali. huma bilbila maan kaasneeti Bilbila maali? bilbila tara meeqa si dawwaleen bilbila kiyya Taa'ee maaliif kaatan? hayyee taa'e tai abaccin taatu atis. Wala abaccin. Maali yoo? taa'e bilbila kiyya maaliif hin kaas Tukichi talfaddu tai. Sirri tai amma takkanni si arkutti talfaddu tai. Maali. Maali? Maareen ma akkana mal waan qabneetti wal duraaf wal booda yaatan. Maaliif natti ergite immoo? Anaatu erge. Asitu ergite. Anaas erge. nan ergine ati bilbila maaliif na jalaa kaasuu maaliif si godheen Himeen tureemi. Amma waliin sossobina waan hundaniin beekaa wal quba qabdanii. aywa natti himteeyye Isiin nama araaramuu miti nuti araaramuufis qaama sadaffaan barbaannu. ayya Akkanumatti araaramti isiin jenna. duba araaramnee naafisiin waliigallee jetteetu man dhiistu Kanaas nuti natti himteen dhiistuan torbee tokko kana gara deemnee tuma walbatti deebinu. ayya Isii mana isii kanaas hin dhufini isiin jecha dhabee matis. ati bilbila kaasuu dinnaan dhufee baransi barbaada Laa ati dhiisiitiin jennaan maal jedhu. isiin tun obboleettii yaa beeka akka isiin amma loltu Yoo kanaaf isiin Isa wal beena naaf isin obboleettiidha. yoo isiin obboleettiitti beekte atillee obboleettiitti beekte. An obboleettiis keessa isiin na argamu. wallaaltullee an obboleettiitti hin beeka Dirqama. dirqama Dirqamaan obboleettiin haa taati. Obboleettiin isiin waan qabaatee feetaa maal? jettu waan feetaa jettu isiin narra bilbiltee yookaan bilbila kiyya kaastee nuti araaramnee dhiisii nu jidduu bahii maaliif naan hin jedhin Duraan eenyu nu araarsiin jeeti. Nuti araarama akkasiitis araarama tokko jedhu. takka Duraanis walis hin lolle. Sababa abbaa sumayyaa maallaqa kiyyarraa qabu isiin gadhiifte irraatti malee nagaa waliin qabna. ayya Kanaafuu ati dubbii isii dhiisiitii keessaa bahe. ayya Hayya fuudhee hayya nama Anaa fi dubbas. isiin an obboleettiin biyya akka miidhamtu hin barbaadu obbolummaatti si jirati. aywa tobbolummaan as jiraan Kada toomisitti hin jiraatin obbolummaan fara kan irra gabbee. Fuudhee yaa kan deemee reemma maa ta'e salphite. Kalaas ta'e irraa. Ati duraan fideemi shorreessa kan irraa gabbaas yoo bu'uuban. akkamittiin akkana dhiisee deema Mana nama dhufe tokko. Eenyu dhufte bara qullaa dhuftee taa'u jirti. Nuti isii hammate. Arraabseessee. Arraabteesseeti. Arra guyyaa sadii dhufuun isii. Arra guyyaa sadii. Eewa. Arra shorreessanii gabbaas akka shorreessanii irraa gabbaas. Shorreessi. Eewa kan shorreessanii irraa gabbaas. Ija qabdi. Ija qabdi. Kalaas ta'ii gabbaas akkuma irree. dhufetti hin deemu beeka bar Kan irraa gabbaas. akka dhufetti deemus ni beeka Aywa. garuu immoo Kan akkana beeyne. walitti sin dhiisee hin deemu gaa Hunu. walis hin taane jechuun jirta walis hin lolle jechuun jirta baratummaanu an amma dheengaddas ati as hin jirtu maallaqa dhiyoo tanaa san fideetiin asii si dhabee deebe arrallee akkasumatti maallaqa fidee dhufe Kan maalee nu. Ati immoo maallaqa fidduu kana maallaqa kana booda deebitee nu gaafatti barbaadde. maaliifin isin gaafadha isin hin gaafadhaan akka obboleettiitti jetti isii gargaaruun barbaadaan kun obbolummaadha maaliifin deebi'ee isin gaafadha liqii miti baran isin nan gaafannee bar maallaqa anatu fedhe malee isin gargaaru Amma filima karaa kanarraa jechuun obboleettiidhaan nama seenuu kun waan duraanuu jiraata. Naafisiin obboleettii ani fadhu siin jedhu dhalaa duraanuu. Isiin akka nama tokkotti nagaa. Haami namni tokko yoo amma maallaqa fideetiin dhufee dhageessami. Ilaatuu daqiiqaa shanii qayyaramte laasumaan si arku. Wannummaan obboleettii jennee nama seenan hin jirtu furaadduuti kan isaa narraa gabbee manuma kan natti laal dheengaddas Amma dheengaddaaf kalee dhiisa kan irraa gabbee guyyaa duraa kophaatiyyaan dhufee miree dhalaa jettee na tuffatte jeetu dheengadda amma mucaa wajjin dhufe hamzaa wajjin dhufe hamzaa wajjin dhufeetiin maallaqa illee fidee dhufee akkasumatti asii guusan illee deemu jettee deemu. Ammas akkasumatti hayyee gurran bariin bakka gooteeti hayyee Gizeen dhiisee dhufu namni takka mana hin jiru beeka ijoollee olaana irraa baneen. maallaqa dhageesseeti mi sumuunii takka nyaattu yoo ati yoo ati maallaqa nyaatte ni nyaatta. Akkuma abbaa sumee gayyoo jennan afaan sin qabinni gatta maallaqa isii tana sumuunii takka nyaattu. Maallaqa kana fiddee dhuftee jiiti kan afaan Maallaqa bara gurra kana ani gurra filechaan fide maallaqa fayyisi nama kana hin feetot. Namaa kan nuti sirrii miti. sirrii miti nin beeka. Galatoomii akka nama tokkotti bidduutti rakkattee jirta. Ulfaadhu intala Oromoo tapha geessu siyaa godhu. Eebba. Akkana malqoon qabne eebba. An akkasiin Maalitti wal quba qabna Ana ati akkasiin jaala kana jiidhaa. Kanaayyuu filima kana bikkartenne itaanii. Eessa wal quba qabna? Kan ragabbaa. Kan fuudhin irraa beekaa fuudhi bin siyaa amma diriibbadhu taa'e wajjin takkaa lama godhi bin siyaa Akka dagattaa himee dura dubbii hubadhu addaan naaf inni wal quba hin qabne.
Maalin tafayyaan qabaana agartaa fuudhee kan gabbai kaa isiin irraa fuudhii fi siyaamemi. Maallaqan kasar isi jira turuun. Gaazexaan ta'e. Yala gabbaasa kan inni irraa. Garuu nama dhufe tokko. Hin beeku natti hin dhufne ni. Nan beektu isin beeku maal na dhufte. Ani safuun beeku. Anaaf isii gidduu wanni takka illee Sadaffaan asii deebi'u jira beekan isiif jecha. Takkarra Guyyaa lamarra sadaffaa. isii qabanyee moo akkam har'a sadaffaa maaltu isii deebise. Maali safuun? Siif jechaan kan hin deddeebi'u Safuun jira. naman gaafannee mana nama dhufu moo? Yalla amma keeka kasaaraa irra kaa'u deemtami. Amma diddeemi kabajaan hin jiru. Deemi teessee haa deemtu ture. Aya miilaan mataa sirree jedhee dhaabbadhaa beeka dur. Nara gabbaasa diddeemi. Takkarra lamarra sadirra isii kabajame. Nara kayi nara gabbaasa. Osoo harka hin balleessine kayi nara gabbaasa. Ati deebireef. Asi deemin kun maal qabii kee Ambar gabbaasa? hin deema. Isiin maaliif hin fahamne isiif jecha kan hin asii deddeebi'u Noola. jiru. Isiif jecha kan hin cinqamu jiru isiif hin galu. Maaliif irraa baruu? Sibiila kanaan akka ciitisii godha akkanatti dubbutti isii maree. Nara gabbaasa kayi. Ati isii maraattuudha akka kayi deebiraa. Sin nama raache Asii fayyaana jecha gaan kan qaba asii sin nama raache deddeebi'u jira maleedha. Kayi narraa gabbee jee yalla kayi narraa gabbaasa maaliif teessisa? Yalla narraa gabbee kayi. Yaaddoo dhagaye. Ammanallee reefu giseen dhufu sillachuullee hin jirtan. Am viidiyoos maruutti hin jira. Viidiyoo maal? Wallahi viidiyoo maru jiran. Ana. Viidiyoo maru jira. Agartee mi'aan guyyaa sadaffaa asii deebi'uu kiyya siif jecha. Maali viidiyoo marte ammoo mana kaja keessa isarra dhaabbattee ragaan godhe. ragaa eenyus kaajate isarra dhaabbatteeti ati mana kaja keessatti viidiyoo marte irraan baasaa lubbuu irraan kutanu dhiisiin jee naga lakkisi maalin dhiis Gadhiis. maafin dhiisa narraa baasi sin jeme Saasisi maraatudha. maali maraattu narraa gabbaasayye Sirraa hin deemas. yalla narraa gabbaas narraa baasayye narraa gabbaas Yalla kan biraa deemu. sibiila kana lubbuu ciisii godhe malee narraa gabbaas haa akka isarra dhaabbattee viidiyoo marte